nama dhibaa nama chaggara akkam jirtanii fayyaa jirtanii bakka jirtanitti nageenya waaqayyootiniif haa ta'u isiniin jechaati akka durii kolfaa akka durii taphadha waan jedhe natti hin tolu maaliif akka ta'e doonno baga ayyaana waggaa geechanii yookaan immoo baga bara haaraa geechanillee isiniin hin jenne maaliif jennaan waanuma jiru haaluma jiruun jechuudha dhiifa manarraa ta'an isiniin jedha akka nagaan geechanis nan beeka warri rakkatanii dabarsitanis immoo akkasuma akka waaqayyooti waliin ta'uu nan beeka wannummaan har'a na fidee waa hunda dhiistee waa hunda odoo nuun hin jedhin nagaa odoo nuun gaafatiin baga bara haaraa geecha osoo nuun hin jedhin waanummaa dharra si fide maalinni ruuqa si teechisee viidiyoo kana si hojjisiise maalinni wattanii tokkotu jira sinin jedhe shi mataa kiyya na dhukkubsee na maraachee kalee viidiyoo wayii arge maalinni hojjettanii I don't know oggaan dura viidiyocha laalu dhugumaayyuu dhuguma natti fakkaate dhuguma beektanii dhuguma natti fakkaate gaafa irra deddeebi'eema viidiyoo biraatus laalu soorii wantichi akka nama ashuufu yookaan immoo akka nama ambiraa aamilee nama ambiraa tuquu sigalee akkas fakkaate natti fakkaate oggaan yaadu jechuudha sigala namoonni tokko amma maal seetanii nuti namni jechuudha nuti namni waan akkana duuba keenyaan beeknu waan akkana fuulduratti agarru malee kana gaafan siniin jedhu waan keessa dabartan beektanii waan amma irra jirtan malee sinigale kana jechuun kiyya eenyuuf jette maaliif jette yoo jettanii tokkoffaa fayoo lammaffaa lesaa bayee si jaaladha keessattuu lesaa bayee si jaaladha baay'ee wajjin miidiyaa kanarra wajjin hojjechaati turre haala gizeetiin adda abannu malee sinigaleemi kanaafi wajjin hojjechaa turre waliillee dawwalaa turre liivirrallee waliin taa'atii turre sinigale haga biyya namaa jirruti jechuudha kaza amma ta'e tokko hojjenne galle biyya namaa kana keessa galle biyya keenyatti jechuudha sinigala kan mijateefis kan immoo mijanneefis osuma mijatee jiruus immoo sinigalaami irrana kan barbaadu fi miidiyeemii gadi kan barbaadu tokko sinigala amma namni waan guddaa tokko barbaada tokko lammaffaa immoo eddu galeessa ta'ee jiraata sadaffaa immoo sirmatti dhumee jiraata sinigalaami kuni kaayyoo abbaati tiingooftiin gadhamaamen kuni kaayyoo abbaati kana gaafan sinin jedhu fayooni waan akka waan leensan biyya arabaatitti deebite viidiyoo wayii hojjettee turte koomentii anillee akkuma viidiyoo san argin baay'ee tokko natti dhagaame akka waan shin biyya arabaatti deebite ani akka waan arrabsoo tokko akka waan gadi qicuu tokko akka waan bakka baay'ee tokko gaddi baay'ee tokko nam dubartiin biyya arabaa turte yoonkaaniifuu biyyan teechu jimaa qamaate sitti fakkaate yookaan immoo achitti gagamaa nyaatte sitti fakkaate sigala kuni fayoo bichaa kuni leensaa bichaa fi miti ati kan dubbatte nama biraati gaafa akkana jecha ishee arga dhugumaayyuu intalli tun as deebiteeti tun immoo maal jetteeti akkanatti itti dubbattire yaani gadadoo isin hojjettan kana gonguma hin beeku tokko lammaffaa immoo waan namaatillee haasa'uu hin fedhu hin barbaadullee waan nama yoo natti tole waan kiyya hojjedha waan kiyya haasaa waan kiyya yoo beeke nama gorsa yoo beeke waa tokko mul'isa malee akaleen akkana jedhe kan jedhu dubbachuullee hin barbaadu garuu maaltu natti dhagaame isinitti fakkaate biyya arabaa daa'ima gattee kan kanaan booda maal jette namnu ijoolleenu kan leensan biyya arabaatitti ganaa deebite nuti immoo maal of eegganne maal leessanii ayyariidhanii fe'amee fi deeme sitti fakkaate birriin akkuma sii biyya arabaa waggaa 2 waggaa 3 hojjettee galte bar kan leensanuu ganaa biyya ormaatitti deebite nuyi maal jennee xofamanna jedhee ijoolleenu siigale tokko lammaffaa warroonni jala deemtanii ishiin akkana jette dhugaasaa ta'u sobasaa ta'u odoo addaan hin baafatin jechuudha koomentii ishii jalatti jechuudha koomentii ishii jalatti wallahi hin deebite bayyesuusi ammas hin deebite ati maasitti tagmaammoftee biyya kana waggaa meeqateetti ishiin galtee deebite maan rakkina qaba
fakkeenyaaf jechuudha galee deebi'ee maal rakkina qaba ishiinillee yaa diraamaa hojjetanii okay diraamaa hojjetanii ani galee deebi'ee maal rakkina qaba galee deebi'ee maatii kiyya argee waan sirreeffamu sirreeffadhee waan barbaade godhee waggaa tokko waggaa lama waggaa sadi taa'ee deebi'ee hojjedha maal rakkina qaba maal saalfannaa qaba hooshan hojjaa deebi'ee maal na saalfachiisa maal fuudhee biyyaa bahe moo biyyan gubee biyyaa bahe maal jechuu keessan maal diraama maal haasa'uu keessan YouTube yoo barbaaddani subscribe nu godhaa sii galee subscribe nu godhaate ijoolleen sinii godha wanna aamilee fakkeenyaaf commentii san jalattis barreessa dhugaa waan dubbadhullee na jalaa badee jira viidiyoo wanni illee hojjedhee ture garuu diggaame gaafan galgala immoo leensa yaani viidiyoo share goote ganaa YouTube an biraa nigdiidha isin akka nigdiidha hojjettan hin barre viidiyoon biraa yaani YouTube biraat irratti viidiyoo leessan argarte yaani viidiyoo ishiin hojjette argu dudda kiyyatu nacite dhugaa waaqaf lafa akka isaan diraamaa hojjetan hin beekne fayyoon dhuguma leensadhaan akkas jettiin se'e malee gaafa leensan immoo as baate akkasitti waan biyya kiyyaan hin baasinni waan akkana nan ta'e biyya keeti baatee turte bara hojjetattee turte biyyaa ba'u maal rakkina qaba biyyaa ba'uun hojii fi malee biyya namaa deemanii yookaan wanni ta'uu fi miti bara maal jechuudhaan gabaa'ee nama gaddi yaanni keessa mee kanarraa namni maal akka baratuuf mee yaanni isin kana yaaddanii kana gootanii aamilee namaa tolchuudhamoo aamilee namaa cabsuudhamoo barumsa isinirraa furatamoo maal akka jedhamuuf mee ani dhugaa dubbachuu waan akka jedhamuudha isin kana gootan bicha odoo ifa nu gootanii dasnaa'edha as deebi fayyoo jalatti koomentii tokko gubadhe wan barreesse hin beeku barreessee ture ijoollees immoo ishee arrabsaa ture okay wanni yaani dharraa arrabaa qabdani namoonni koo biyya namaa kana galee deddeebi'oo sadii afur deddeebi'u baay'ee jira isaaniif yaaddan aamilee isaaniin caba tokko fa'a osoo maatii isaanii gargaaranuu lammaffaa hojjetanii hojiin sun galma ga'uu fi didi ammas diggaamee deebi'u namni sun saayikoolojii isaa maal yaada jettanii yaaddani okay alhamdulillah jetti aram galata rabbi waa hunda qaba waa hunda qaba garuu hamma ta'e tokko bakka yaadisan hin geenye waan ta'eef sii galee diggaamee deebi'ee jira hammas what problem what wrong eessa dhibama isinitti ta'eeti isin kan kana haasoftan moob Itoophiyaa taa'ee siyaati 24 asirraa waa'ee namaa haasa'u maa jechuudha kanaafi dhugaa dubbachuuf jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee ani garuu akka kiyyeetti baay'ee wanna isiniin jedhu hin qabu ammallee of eeggannoo gochaatiin haasa akka narraba isinitti hin dabarree dheen isiniin jedhu kanaafi viidiyoo isin hojjettan suni baay'ee nama hin gammachiisu an akka kootti baay'ee nama hin gammachiisu bakka sirma yaaduma isin yaaddanii akka sana jettan yookaan akka sanitti haasoftanii ani beekuu hin danda'u sii galee waan hundaafu fayyoon yeroo baay'ee waa'ee namaa fayyadamta sii galee waa'ee namaa fayyadamta rakkina hin qabu kun hojii keetii waan ta'eef hojii keetii ka nama arrabsuus faarsuus waa'ee namaa haasa'aa ooluunis kun hojii kee taananuu koo deessee guyyaa 3 online irra jirta barati dubartiin haga 40 jechuudha deessee haga 40 namatti mul'atu ani de'ee dhufee bara ani de'ee daa'ima waggaa tokko haadha kiyya irratti gatee dhufe maaltu isin dhukkubse yoo namni daa'ima keessii guddisu jiraate yoo abbaan manaa kee ana irraa deeche sun sii galee abbaan manaa kee ana irraa deeche sun maatii daa'ima isaa kan laalu kan sana siraatan guddisu yoo ta'e atachi teechee maal hojjettaaf abbaan manaa hojjechuu didee abbaan manaa hojjetu ofii deemta abbaan manaa kee maal si hojjeta mee Itoophiyaan maal keessa akka jirtu beekta isa duraa gaafii of gaafatta tokko yoo si'aatii kanatti nama si gargaaru qabaatte deemtee hojjetatte maa rakkina qaba fayyaa qabaatte
tokko kan lammaffaa warroonni koomentii jalatti immoo ammas hin deebitee ammas biyya arabaatti deebitee ati maal hojjetaa asitti tortortee hoggaa meeqa ani laadda heetiin dhufe ammas deetiin dhufe oduma as teechee shamtuu jechuudha. Gaafan galuutti daa'imni kiyyas naa guddata galata rabbii waan an barbaades nan guuttadha. Shuufii mushkila rakkina qaba. Kanaafuu jechuudha irra deddeebi'an malee naaf mijate viidiyoo isin hojjedha dhugaa dubbatu jechuudha. Warroonni haala akka kanatti yaaddanii warroonni akka kanatti gadi yaaddanii sammuu keessan ofirraa banaa ta'a isinii galee. Kanaafuu ijoollee baay'ee naaree jira obboleewwan kiyyaa dhiifama naaf godha. Erga biyya kanatti as deebi'ee ji'oota muraasa haalli jiruuf jireenya xiqqoo ishii naaf hin mijanne waan ta'eef akka fedhii kooti viidiyoolee hojjedhee liivillee seenee asirratti isin waliin taphachuu isin waliin jechuu natti hin mijanne naaf mijachaa jirallee rabbi galata argatu jedheetin hin yaada isinii galee. Kanaan walirraa hin fagaannu. Subscribe godhaa video kiyya like godha share godha biraan naagaa share godhaatu biraan naagaa dhugaa dubbachuu jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu galatoomaa naaf ulfaadha. Warrummaan YouTube kanarratti na laaltanii subscribe nagaafachaati turtan hedduu keessantu jira naaf galatoomaa hundumti keessan osoo qaama sin hin beekne osoo biyya keessa sin hin beekne osoo naannoo keessa sin hin beekne eessa deemte naan jetta. Ani gaafa biyya galallee waa baay'ee hojjedhe bara haguma qabu kanatti galu haalli biyya kiyyaa naan mijachuu dhiisnaan dhiise. Ani mana taa'ee sii gala YouTube kanarra osoo taa'ee hojjedhe jechuudha. Osoo biizinasii mataa kiyyaa hojjedha kalee narrabsa waa'ee kalee tanaa haasa'u doon jedhe waa baay'ee dalaguu danda'a. Ani waa'ee nama haasa'u fedhii hin qabu sinii gala waanan fedhii qabu hanan fedhii qabu saba koo gargaaruu saba koo bira dhaabbachuu saba kootiif sagalee ta'uu gaafuma YouTube kana bana jechuudha. Haalli sun immoo naaf hin mijanne waan ta'eef haalli biyya koo naannoon ani keessa jiraadhu waan rakkisaa ta'eefin diffin godhee isa dhiise. Akka yoon kan maal maazurra rakkattee ta'e jettanii akka yaan ani waayifaalee akkuma galee bitadha ammallee waayifaan mana kiyya jira isinii galee isinii gaafa biddeena takka nyaattanii waanuma masoobii guutee mana keessan jiru of fakkeessitani. Ani nama akkasiiti miti isinii galee nama waan qabu irraa fi waan irra jiru irratti boonee jiraatudha. Akka sanitti na baraansiniin jedha. Naaf galatoomaa bakka jirtanitti oolmaa fi guyyaa gaarii isin haa ta'u hundumti keessanuu baay'ee mataana dhukkubee dhugaa jechi kuni nan dhiisa jedhee kaleessa nan dhiisa jedhee naa dhiifamuu dide dubbadheef keessaa baasa jedhee tana turtii gaarii.